Intalli hin maraatti Ayyuu maraatti ilkaan Ayuu maal taate uffatan jirdhaatti deemtee maal jirtan uffata? Yaa ifeta moo? Shaayideen sun tumane beekadhu. Shaayideen sun tumane anas tumama. Achi shaayideen sun tumane beekadhu. Shaayideen sun tumane anas tumama. Achi wayil kiyya wayil kiyya. Wayne. Irsu yusukumu dhufne. Ziyo. Banne. Wayil kiyya. Allahu akbar. Isi sukumu dhufte. Allah. Dhadhaabitee. Valzini bitee. Gosh sitti xiqqeessiteeyyu. Sitti xiqqeessiteeyyasu. Intala maraattu. Intala innu yutumee maal taate si sukkuma akkami si fida sin fidu jedhe. Ati mootu shalliqattee achii kaate gaafa namni rakkina sitti himatee rakkoo akkanatu jira ijoollee keessanii rakkootu rakkoo kana furii siin jedhe iyyuu dhiiftetini kan ammoo intala uufte ulee ammallee kuufne Ayyuun ammallee ulee kuufne jechuudha Sayidoon itti xiqqeessu odoon itti xiqqeessu baate ilkaan sirraa yaam gana lubbuu ta'etu ganaa si baaftisi jechuudha lubbuma keetu ganaa si baafti ati garuu miskiina garuu bakki inni hin jirate sukkuumaa dhufuun kee immoo sheemidha bakka Sayidoon hin jirate akkamitti sukkuumaa dhufta ballee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا نجا كيساني كيساني channel لنا خلاص أيوه ليه ما أنا كان إبي أنت اللي دوما مراتو كيساني تأكلات مراتو كيساني ترك ما دم كشكشة بنات ترك كانت إسار راغود سالبنا بركو سالبنا والله سالبنا أنا أجايبي yaa sumaan kuni bakka Sayidoon hin jirate maal godhu sukkuma intala namitti gandaa qabatee dhufa. Odoo haga isa dhoofte san intala san dhoofte. Intala san ilkaan irra yaate dubbiin bara akkanaa miti. Yaasuu taate qabbanoofte. Amma waan keessa jiru jalaa rabbi garuu homaa godhuu hin danda'u kun mucaan dayyuu isa wayiiti. Homaan dubbatu fayyaalessa. Otoo dhiira biraa taate isiin akkasitti dhooftee niitii namaatiif malee silaa dhukkee isirraa kaasan jechuudha. Garuu yaasuu yeroo hundaan arrabsite hin kabalti. Inni agartanii akkuma Sayidoon hoolaa jette sa yaasuulleen isii biratti hoolaan geenne jechuudha. Maaliif yeroo hunda isii jala fiiga. Yeroo hunda jechuudha. Dubartii namaatti irraa tokkoffaa gaafa si dhawuu miti. Akkana Sayidoon gaafa kan namitti maal godhe? Maal godhe? Isiin akkana isa goonan hin barbaachisu jechuudha. Dubartiin dhiira jechuudha. Akkana gochuu hin barbaachiftu. Sayidoon maal godhe intalatti gaafa kaanii likki isii galche jechuudha. Achii fattaafattee fiide. Kun immoo jechuudha. Gurbaan yaasuun kun immoo muuluu fayyaalessa dhaqaadha bara. Dhaqaa. Kun immoo hin dhaqee jennaan jechuudha. Gaafa kaan hin kabalti. Gaafa kaan boksiin dhoofti. Gaafa kaan ilkaan irra yaafti. Gaafa lammataa immoo ija tana balleessite. Takki ija bitaa takki ija mirgaa balleessite. Intalli badduudha. Aramanii bakka injiraa miti bakka wanna takka hajjata kan qabdu jechuudha hamma nasbii nama baasutti geewu deemte hamma nafsee namaatu baafte jechuudha saraha maaltu dhalaa ta'ee dhiiradha dubartiin safuun beekne jechuudha maal fuudhe garuu inni ani odoo kiyyaa gizeedhaan baay'ee jechuunidha akkuma isiin baay'ee hin barbaadatte san inumaa fiddee waan jettu ka akkasitti ani inumaa asitti miti Dubai China gana da ulen kanke Dubai si badanu dhiisiti gana akkama quuftee akkana godhatte akkama quuftee nama lafarraa fixu kanatti moo ajaa'iba hamma san dhalaasi jala deemtee si gorkiyyuu si gorsitu maal likkeen galche hamma dhiira keerii si yaadu mucaa keerii si yaadu maal likkeen galche dhalaalee karaan taane si gorsu dhalaalee sumayyate si gorsitu jara ramaa dhukkeen kaasin jala ramaa alkaan hiyaasin bultiitii adiigaa jiran jettee haadha dhiirarraa alkaa yaaftu gana isin gootiyyuu Sayidoon maan absee baafte ka yaasuu ilkaan irraa baafte. Way ba ani barna ajaa'ibe. Intalli bakka injiraa miti. Banii biraa keessa jirti jechuudha. Banii safuu jedhamu waa'ee kabaja jedhamu takkallee hin qabdu. Takkallee otoo haati Sayidoo dhuftee bira dhaabbattee lakki jetteen haadha Sayidoollee akkasuma goottisi. Garuu safaan sareeti maal godhan isin kabaja dhalaa kabaja hin qabne dubartiin arsii keessattuu kabaja qabdi wallahi tana bichaan beeku malee dubartiin arsii dhiira dhawuu miti maal sitti deebisuuyyuu hin ulfaata dubartii arsii biratti garuu Ayyuun Allahu alam ani beeku bakka isin taate likkii dabarfatte daanga isa daangaa tarisan agartan isa sana jechuudha subhanallah rabbii kiyya jetten jenne Astofulrh azim
intalli naamusa qabdu kabaja qabdu haasoftullee haasofni isii mi'aayu jechi isii mi'aayu waan feeti wagotte irraa bareedu Sumayyaadha. Sumayyaan dhalaa naamusaan kabajaan adabaan abbaaf haati guddifte jechuun Sumayyaadha. Jaalattan jibbitan Aayuun Oromoo taate waan feete taate haala amala keetitu si bulcha malee Sumayyaan Gondar dhiisi Gojjamiin bakka feete yoo taate amala isiiti haala isiiti jaalala namaa qabdi kabaja namaa qabdi. Saidoo guyyaa tokko isirra ulee buusee beeka kabaja isaa qabdi ni jaalatti. Tuni kaleessuma dhufteet haadhumaan immoo kaleessuma dhufte kaleessuma gifi inni mallaqa akkasitti itti gafee odoo mallaqa isiin fuudhe san odoo masgiidan ijaarate sawwaaba guddaadha. Otoo miskiinan gargaaree sawwaaba guddaadha. Otoo mana tokkookiin hiyyeessa tokkoo bitee maqaa godhe sawwaaba guddaadha. Isin galee kana fuudhe salphattu intala haalaan qabne intala hayaa takka adaba takka sirna takka hin beekne waa'ee takka kun fira isaati kun nama isaati hin beekne bakka waa'ee Sumayya malee takka jechuudha hiriyaa isiiti se'a hin gadditiif inuma Aayuuf gadditi hin gorsituu yan amara dhalammaan Aayuuf gadditan kun hin gorsitanii Aayuu sirrii miti Aayuu badde akka ijaa badde Saidoo ati Sumayyaa arrabsitee si Sumayyaa gadhiisee sinja tokko faan bara dhalaaleen hiriyoonni isii hundumtu ani isin jedhee jira gaafuma durallee dhalaan Sumayyaa Aayuu wajjin jirtu hundumtu takkittiin isii ka isii yaaddu jirtu ka isitti yaaddu malee ka Aayuutti yaaddu bicha garamiin Aayuu achi baafne Saidoo arganna fakkeenyaaf intala gaafa kaan yoo argitan taate intalli suni bakkuma jiituu ciniinuuf deemti. Dhiiruma dubartii qabdu jala deemti. Dhiiruma hagartanii dhiira dubartii qabdu waan akkasii deemti. Innuu likeetii galchitan naashidaa isaa fedde jedhe xabaqaa bitattee bakka intalli suni jechuudha immoo warra Astofulrh. Intalli suni jechuudha immoo bakkuma jiituu sin kaleessa akkas ta'e jetteen saanfanne har'allee dhufte fuula fiitiis hin qaanoftu wayituma fuula fiitii Saidoo dhaabattu hin saalfattu. Ani bar nagarrama wallahi nagarrama namni keenya kun akka ittiin yaadu. Ishi kaleessa ijoolleen akkasitti viidiyoo isii waraabdee isii salphifte har ammoo laaq jechaa Sumayyaa Aayuu bira dhahite qaama bultii kun isin ta'u bar kan wajjin bulta kan wajjin kastaata maaltu si gahe jireenyuma Aayuu keessa jireenyuma namaa keessa maaltu gahe kaleessa jireenya intala san eenyu maqaa caaltu keessa seente har'a jireenya Aayuu keessa homaa seenti intalli sun bari intaluma santu nagarrameeyyu bar na ajaabdeeyyu intalli sun jaran isin maanuuta akkamiin hin saalfattu kaleessa gaafa akka daa'ima godhattee kararra teettee jechuun karaa gubbaa teettee innis isillee jechuun kararra ta'anii ani waan nyaata sun karameellaa mukaasan ta'a ilaa waan ijoolleen daa'imman nyaatu tokko ta'a hin beeku karaa teettee akka daa'ima kana karaa teettee muuxatti daa'ima miti isin garuu anana ajaa'ibe namni kun maaliif qaana'uu dida erga kaleessa jireenya namaa keessa seenti har'a hoo maal gooti jireenya Aayuu keessa ani otoo Aayuu seenti induun Aayuu san bira odoo nageessanii iyyuu taarika Aayuu san bira otoo nageessanii waa isiin dalaydu kana hundi takka takkaan itti hima hiriyoonni kee hundi akka isiin taane takka takkaan itti hima hundumtuu akka bakka kana seenuuf deeman takka takkaan itti hima hin gorsa akka nama tokko odoo isin bira otoo isin bira yaasuun sun odoo aga namitti san qabee dhaqee odoo isin ammaara ani isiniin qallade ani maal godha saffaa maraattu rabbiin nan dhaabini saffaa dhalaa kabaja hin qabne rabbiin nan dhaabini rabbiin ati yoo qabatti dhalaa akkamiin qabatta dhalaa kabaja qabdu dhalaa si gorsitu dhalaa keerii si yaaddu dhalaa bakka hin jiraa miti yoo ati waa balleessite waan kana tolfadhu yoo haasaa balleessite yoo mana keessa balleessite yoo hatta waan biraa dhiisa namni namaaf yaadu dhalaan dhara hiriyaan gaariin jechuudha hatta ati fakkeenyaaf uffata badaa uffatta haa jennu uffata badaa kana uffattee gurdeemta haa uffanni kun sii ta'a ofiinarraan bareedu haa jennu
garuu isin akka uffanni sun narraan bareen odoo beeytu sii ta'a kan uffadhu naan jettu dhalaa akkasii hin fedhu. Hin jira beeka namoonni akkanaa kun wallaa hin jira. Itti deebi'a ka waan kan uffanni kun siin bareedu sirraan bareedu uffata bareedaa kan uffadhu siin jettu immoo hin jaalladha. Sababni isallee maaliifi wantoota narraa bareedaniif wantoota narraan bareedne hin beekti waan ta'eef. Itti gammaddi yoo an gaarii uffadhu itti gammaddi yoo an gaarii nyaadhu yoo an gaarii yoo an mana kee keessa tolfadhu fakkeenyaaf yoo an jiraa miti akkanaa miti baqa namoota akkanaa kun si gammachiisa. Namoonni yoo ati manuma kee yookiin immoo uuma ta'e tokko waanuma ta'e tokko yoo ati goote hatta nyaata irratti jechuun tuffatina nyaata irratti nyaata akkatti hojjedhu karaa kan baqa karaaleen ittiin nama gursan hedduutu jira. Hiriyyaan ta'a akkanaati. Hiriyaa ati badaa uffatu, hiriyaa ati surree uffatu, surree uffadhu siin jettu, hiriyaa ati qullaa deemtu, qullaa deemi siin jettu ittiin gammadiin. Ittiin gammadiin. Aayuun amma irra guddina surree uffatti. Surree uffatti. Ishee erga amantaa kiristaanaa irraa dhuftee gara musliimummaa seente. Ani isaan taazame dhalaa hundumaa jechuudha. Takka akeeka itti dhiyaatti na fakkaata. Isii deeggarti. Maali yoo gorsite? Aayuu ati hiriyaa tiyya. Uffataan uffadhu uffachuu qabda. Uffata kottee lafa dirachuu qabda. Surree yoo ta'e dheeraa yoo ta'e surreen sirraan barbaachisu. Uffata kana uffadhu. Bakka amala kee godhadhu. Sumayyaan arrabsiin sayidoo qabadhu. Sayidoo gaafa qabatte sumayyaallee si jaalatu. Sumayyaan amma maaliin birbinyitee sayidoo raadheette haala isiitiin. Jechi isiitiin arraba isiitiin gaafa isiitti sayidoon gaafa walitti deebi'e ani jireenyi kiyya hin bittinna. Sababni an ilmoo qaba. Ilmaan tiyyatuunii fi ilmaan isii waliin hanqattu balaa baqan jira kanaaf dhiisite. Ani viidiyoo keessumarratti dhaama hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti.